kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii YouTube Oromoo qabsoo inta fufaa intartiimentii kataatan hundi keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha kunoo har'ammoo dambalii qilleensaarraan isin qaqqabnee jirra harka fuune ashamaa isin jenna kunoo maatiin qabsoo itti fufaa intartiimentii kataatan hundi keessan nageenyi keenya isin haa qaqqabu isin haa qaqqabu isin jenna baay'ee isin jaallannaa nu wajjin dhaabbachaa jirtu. Sagalee keessan taanii sagalee keessan karaa yaada adda addaa qabdanii nu biraan gaachaa akka turtii keessan hundumaatti nu wajjin taatan habdifame yaada keessan hundumaa immoo kallattii danda'ameen akka nu biraan gaattanii fi yeroo barbaaddanitti sagalee keessan isin dabarsuuf koomentii yaadota addaa qabdan qajeelfama yoo jiraate nu biraan ga'uu dandeessu isin jenna. Asumaan afeerraan keenya akkuma yeroo tan hedduu itti fufeessinitti simbiraan ga'a turre hiriyoota keessan afeeraa isin jenna. Namoota YouTube channel kanaaf aaraa taatan immoo like gochuudhaan subscribe gochuun share gochuudhaan hiriyoota keessan qaqqabsiisaa maatii channel kanaa ta'a nu cina dhaabbadhaa isin jenna. Kun qabsoo itti fufaa intartiimentii sagalee uummaan Oromoo biyyoota hedduu addunyaarra naanneeraati sagalee Oromoo fi aadaa Oromoo eenyummaa Oromoo gurra addunyaatti lallabuuf kan inni xiyyeeffate irratti tolu ijaaree of ijaaruuf ummata isaaf sagalee ta'uuf jedheeraate turtii kana keessatti akkasitiin kan inni dhaabbachaa jiru. Kanaaf ijjiin dhaabbadhaa jajjabeessaa miidiyaa kana qabsoon itti fufaa intartiimentii irratti qabaatee like godhaa share godhaa subscribe godhaa hiriyoota keessan afeeraa dhaamsa keenya tole har'ammoo gara oduu isaalee keenyatti yoo deebinu biyya Itoophiyaa keessatti deddeebiidhaan lolonni babbanamanii fi qabsoon itti fufeeraate qabsoon gosoota adda addaadhaan ilmaan Oromoo irratti qabsaa ture kan karaa nagaaf karaa qabsoo afaan qawweetiin qabsaa'amu haadaatii iraate hangafa qabsoo elemoo qilxuun kan dagaagee fi injifannoo hedduu galmeessaa kan dhufe yoonaan illee dhalaaf dhaala malee itti ol gabbarsuuf malee gabbarsaaf ilmaan isaa tokkicha qabu osoo hin qusatiin ilma Oromoo adda isaa rasaasaaf kenneeraati. Ilmaan saba isaa boonsu ofii bannee Oromiyaan haa jiraatu ofii bannee Oromoon haa jiraatu goboon badee Oromiyaan haa jiraattu jedheeraate kan biyyoota feessaarra naanna'uun ari'amuun biyyarraa badeeraate biyyoota halaaf keessaarra naanneeraate jiraachaa akka ture har'a gara biyya isaatiitti deebi'eeraate uummata isaa waliin gaachana ta'eeraate nageenya uummata isaa eegaa irra jirree gaachana uummataa ta'eeraate hilmaaniif humna haaromsaa kakaasfachuu jajjabeef qeerransa ofitti dabballeellee makuudhaan qabsoo bifa haarawaatiin jaarraa 21ffaa keessa gaggeessaa jiru injifannoo bakkoota hedduutti galmeessaa jira. Achuma keessaan illee qabsoon karee KFO fi ABO'dhaan gaggeeffamaa jiru biyya kana finyaan qabee raasaa jira. Biyya waashaatti gad darbatamtee koftee jirtu kana afaan qabuu fi afaan ishee dhoowwachuu fi akkaataa dubbannaa roga dhoowwatee jiraachuu isaa asumaan caasaalee mootummaarraa ibsa ba'uun argachaa jira. Siniifis aaraa miti. Kana gurra isin buusuuf barbaadeeti. Har'ammoo kunoo caamsaa kana keessa caamsaa 28 jalqabee amma caamsaa har'a 31tti itti fufanii jiru. KFO'n marii biyyaalessaa imbaasii Ameerikaa Finfinneetti argamu paartiilee siyaasaa Itoophiyaa 5 ta'anii raatanii wal ta'anii raatanii siyaasni biyya kanaa garamitti akka himalaa jirullee irratti dubbataa jiru. Garuu miidiyaa afeeranii raatanii yaadaaf marii isaanii tamsaasuu baatanillee dhuma irratti qabadhee akkan isiniif dhufu asumaan waada isinii gala. Irratti deebiidhaan immoo qabsoon ilmaan Oromoo afaan qawweetti amanuun ilmi elemoo qilxuu dhalattoonni jaarraa 21ffaas marii giddugaleessa lixa Oromiyaatti gaggeessaa jiranii ilmaan Oromoo afaan qawweetti amananii raatanii biyyootan kana raasaa jiran gara lixaatti imaluudhaan qabsoo fi caasaa fi maammata isaanii bifa fooyya'aa ta'ee fi injifannoo haala haaraayaan galmeessuu qaban irratti mari'achuuf kan ol waamanii raatanii lixa Oromiyaa irratti wal ga'anii jiran kunoo gurraa qabna. Isaanis miidiyaadhaan dabarsaa hin jiran jalatti sinnee information jiru oduulee jiran achirraa akka argannu yoo ta'u amma miidiyaa haalatti mari'achaa jirra jechuudhaan nuun ga'anii jiru. Sagalee isaanii dabarsuuf dirqama waan qabnuuf sagalee isaanii jalatti sinnee raannee funaannee akkasiniif hin asumaan waada isiniin galla. Kanaaf maatii YouTube channel kanaa ta'a hordoftoota keenya hiriyoota keessan haarawaa
ta'aniif akka dabarsitan sheer godhaa afeeraa nu faana dhaabbatan oduuf odeessaalee hoyituu fi simbirtuu kana argatan isaan qaqqabu. Miidiyaa keessan miidiyaan kun miidiyaa Oromooti. Ejjanin dhaabbadha. Amma sirba Taammiraat Tolosaa waliin dhaggeeffannee raannee isin afeeriraadhi walitti kadeebnu yoo ta'u turtiin keessan miidiyaa yookaan Oromoo Show yookiis qabsoo itti fufaa entertainment kan jedhee raatee yeroo kana maqaa isaa irratti jijjiirratee jiru cina dhaabbadha. Subscribe, share, like gochuudhaan koomentii barreessuudhaan yaada keessan nu biraan ga'uu dandeessu. Turtiin keessan qabsoo itti fufaa entertainment. Du'a lubbuu dhabanii dhiigarra maaltu namatti taana. Yoo du'a lubbuu dhabanii dhiigarra maaltu namatti taana. Biyyarra wabiin qabanii gaaddisa ofiin guban jiraatti. Hordanii marfatatti ijaaru. Biyyarra wabiin qabanii rorrifamaan bulan jiraatti. Utannaan diinni nama nyaaru. Biyyarra wabiin qabanii dhiira garaa tolatti daana'a. Yoo du'a lubbuu dhabanii dhiigarra maaltu namatti taana. Yoo du'a lubbuu dhabanii dhiigarra maaltu namatti taana. Badhaasa jallinaa irbuu cabse daddaage wareegan falanchuuni kan gaafa rakkinaa baraarre biyya baage meeyoomiif dhalachuuni jabaaf falma jabeesse hidduu bayii dhageesse maaftuuta mana teesse jabaaf falma jabeesse hidduu bayii dhageesse maaftuuta mana teesse lolaan gumaa badde baafatu dhugaa cabe gaafatu lolaan eenyu gaafatu lolaan gumaa badde baafatu dhugaa cabe gaafatu lolaan eenyu gaafatu amma yaalolee ko maaloo yaaloltuu ko hafuuni gabbaate dorsisa mammaatti akkan galle baate. Hordoftoota keenya kun walitti deebinee jirra. Kun miidiyaa keessan qabsoo itti fufaa entertainment. Kanaaf torbanoota dhufan akka hola garuu asumaan waadaa isiniif gala. Sirba tokko isin afeeriin walitti deebinee turre amma asumaan turtii nagaa turtii gaarii isiniif haa ta'u jenna. Ciao.